Ashama harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota YouTube channel caaltuu warra jirra jirtu bakkuma jirtanitti nageenya kiyya isin haadha qabu. Ani dhifama qofaatu natti jiralleedha. Sammuun na dhukkuba. Onneetu na dhukkuba. Obboleeyyan kiyya maneedhaa Saawud Arabiyaa keessa jiraniif. Boonya iyyina lallabna humaa takka jijjiiramni hin jiru. Yaa Rabbi nuu dhagayaa Haaliqa jecha wanni kanarraa hafe rakkoon dur rakkoo atattamaan furamuu qabdu. Hanga dur dhaamochaaf rakkachuu turanii, hanga dur owwaf rakkachuu turanii, hanga dur maaliif achi keessa turraaf iyyuu turre miti amma rakkoon tuni rakkoo saniin addaati. Maaltu saniin adda godhe uummanni ijoolleen maneedhaa Saawud Arabiyaa keessa jiran balaa addaatiif saaxilamaa jiran. Dhukkuba daddabraatiin qabamanii uummanni kun achi keessaa yaa Rabbii kiyya jee isin kadhataa jira. Mootummaa Itoophiyaatti iyyine humaa fiduu hin dandeenye. Mootummaa biyya kanatti iyyine humaa fiduu hin dandeenye. Rabbii keenya kadhanne garuu Rabbiin nama jaalatu khilaafa. Qaaliini nuti Haaliqa yoomillee hin komannu. Rabbi yoomillee hin komannu. Sababnis inni nama jaalatu qixaata. Yoomillee nu wajjin jira. Rakkoo tanallee yoo ta'e inni nuuf dabarseeti yookaan immoo sabrii keenya laaluu fi kana ka godhe Rabbiin. Inshallah furmaata ni fida osuma furmaata fiduu isaa beeynu Allaham furmaata akka fidu osoo beeynu garuu furmaanni isaa gaditti jiru hawaasa Itoophiyaa jiranidha. Yaa haadhatiyya yaa abbaa kiyya furmaanni ijoollee maneedhaa Saawud Arabiyaa keessa jiranii isin harka jira. Akkamitti hiriira bahuu qabdan obboleessoo ilmaan keessantu as keessa jira ilmoo teetitii as keessa jira. Dubbachuu qabdan mootummaa Itoophiyaatiif mootummaan Itoophiyaa yeroo hunda sheekotiin dubbatte qeesotiin dubbatte hundi isaanii dubbatanii jiranii jechuudha. Watti eenyu kan hin dubbatiin mootummaa warroota mootummaa jala jiranii itti aantota irraa bu'ootaaf irraa mirrishoo fi dhimmoota warri mootummaadhaa namni mootummaa guyyaa gaaf takkaa namni dubbatee hin jiru. Guyyaa gaaf takkaa warroonni mootummaadhaa warroonni aangoo qaban ijoollee maneedhaa Saawud Arabiyaa keessa jirtu ajandaa godhatuu dhiisii sarara takka barreessanii obboleeyyan kiyya isin gargaaru hin jenne. Nuti biyya waliin qabna, rakkoo waliin qabna, waan goonu hunda waliin goona namni biyya kana keessa jiru waan fedheef duuba hin deebi'u jechuudha. Har'aan tana garuu ijoolleen tun balaaf saaxilamanii, rakkoo addaatiif saaxilamanii, dhukkuba daddabraatiin qabamanii, qabrii teenya akka faamiliin teenya agartu reefkii keenyaas keessatti tallaa jetti hin darbamini, firii jetti hin darbamini, nagaan nu galchi jedhanii mootummaa kana kadhataa jiran jechuudha. Qaaliin inni namaaf dhagaya. Garuu Haaliqaa gaditti dirqama uummata kanarraa dirqama uummanni kun sirraa qaba mootummaa Abiyyi jettaniin warroonni itti aantotaa fi jinniisoo fi hundi keessan dirqama isinirra jira lammiilee teessanii waan ta'eef. Sanii miti taanaan ifaan ifa baatanii akka namni qurxii beeku lakkii nuti nama Itoophiyaa jedhamu biyya Saawud Arabiyaa san keessaa lammummaa keenya irraa fudhannee jirra jettanii yoo himtanillee ta'e qurxii beeka hawaasni. Lammummaa isaa fudhatanillee qurxii beeka hawaasni san godhachuu hin dandeenye irraa dubbachuu hin dandeenye biyya galchuu hin dandeenye uummanni kun maaluma isin godhe. Ijoolleen tun maaluma isin goote ganaa jiraachuudhaaf ijoollee ganaa jiraatu deemtu ijoollee dardara ganaa jiraatu kabultii jaaratutu achi keessa jira. Abbaa ilmaanii haadha ilmaaniitu achi keessa jira. Dhukkuba daddabraan saaxilamaa rakkoo hamaa keessa jira uummanni kun. Har'a boru osoo hin jenne uummanni kun rakkoo tana jalaa furmaanni argamuufii qaba. Abooni gahaa Rabbii ja'a uummata kana kararraa galchaa. Aboo sodaadhaan sammuu keenya jeeytanii. Aboo Rabbuma isin uume sodaadhaan uummata kana galchaa. Uummanni kun waan takka isinirraa hin barbaadu qabeenya maalii wanni takka wanni isinirraa barbaadan hin jiru nagayaan biyya isaaniitti galchuu qofa. Waadu qabrii isaanii akka faamiliin biyyaa agartu. Qabrii isaanii haadholeen isaanii akka awwaallatan nagayaan. Yaa obboleeyyan kiyya Rabbii isin uume sodaadhaadha. Rabbii isin uume sodaadhaadha uummata kana warri dhageettii qabda warri dubbachuu dandeessa warri dhimmi kun isin ilaallatu irraa dubbadha. Ijoolleen tun maraataa jirti. Ijoolleen tun maraatuu qofa dabartee dhukkuba addaatiin saaxilamaa jirani. Mana qaamni saalaa tortoree irraa bu'aa jira. Harki isaanii tortoree raammoo bubuusaa jira. Osoo dhukkubsatee ka dhukkubsate san qofaaf ta'ee rakkoon qabu garuu hafayyaa qabuttis dabraa jira. Dhukkubni kun dhukkuba daddabraadhaan saaxilamaa jira uummanni kun. Guyyatti namni du'a. Halkan namaa du'a. Guyyaa namaa du'a. Rabbii keessan sodaadhaadha nama akka keessaniiti namni kun. Yaa mootummaa Itoophiyaa maaluma barbaadda? Uummanni kun maaluma si godhe? Mee maaluma balleessi?
mootummaa Itoophiyaa irraa maaluma balleessi ijoolleen tun maaluma balleessi baruu maata akkasirraa hin fedhu nuti uumaata akkasirraa hin feenu nagaan uummata kana nu galchi uummatumti kun biyya namaa kana keessaa haa galu rakkoo biraa hundatti deebinaa jechuudha sammuun keenya nagaa nu dhabde yaa obboleeyyan kiyya nagaan jiraachuu dadhabne akkattuu nuti gabrummaa hedduu keessa jira namoonni biyya arabaa kana keessa jiru kuulii arabaa jala dhaabbanna kabajaa hin qabnu ilmaan namaatiin salphanna biyya kana keessatti dalagaa sani qofa osoo hin taane san qofatti osoo hin dhaabbanne sababa mootummaa keessaniiti jechuudhaan dalagaa humna keenyaa olillee dalaguu dirqamnee jechuun maneedhaa san keessa seenuu dheefaf dalagaa humna keenyaa olillee dalaguu dirqamnee hojjechaa jira nuti nama ganaa jireenya barbaadu nuti gana nama ganaa jiraachuu barbaadu raanta nagaruu sababa mootummaa Itoophiyaa aangoo isaa tolfachuuf siyaasaa teessan tolfachuuf jecha uummata kana balaaf saaxiltanii haala jirullee jireenya isaanii wallaalchistanii sodaa keessa jiraachisaa jirtan ilmi namaa sodaan jiraachuu jechuu namni beeku yoo jiraate nama sodaatee beeku qofa nama laayivii jireenya sodaa jiraatee beeku qofa nama jireenya sodaa jiraatee dabarsee beeku qofaatu kana beekaa jechuudha isinii himaa jirra sodaadhaan jiraachuu caalaa wanni ilma namaa miidhuu hin jiru nuti sammuun teenya nagaa nu dhabde warroota dhukkubsataa jiru kana akka awwaallatan ummanni kun duduu malee carraan isaanii waan hin jirreef qabrii isaanii faamiliin akka beektuuf biyya galchaa yaa hawaasa Itoophiyaa keessa jirtan kan mootummaan kun mootummaa nagaa teettee jaalattu kan mootummaan kun lakkii mootummaa cubbuu teettee balaaleffattu hundi keessan harka tokko wal qabaddaa ilmaan kanaaf sagalee taha hundi keessan harka wal qabaddaa ummata kanaaf hiriira baha yaa ijoollee biyya arabaa jaa akkuma ummata kaaniif hiriira baatan akkuma waan kaaniif hiriira baatan akkuma deeggarsiisaatti hiriira baatanitti ummanni kun isin malee umaan qabu ijoolleen tun isin malee umaan qabdu rabbii gaditti hiriira bahafi yaa haadhatiyya yaa abbaa kiyya ummata kanaa bira dhaabbaddaa rabbii gaditti fagmaanni ummata ijoollee maneedhaa Saawud Arabiyaa keessa jirtu rabbii gaditti haadha teenya abbaa keenya warra biyya keessa jirurra jira baha hiriira baha hifattanii olin deebiinaa hanga ummanni kun furmaata argatu iyyine akka iyyeensa miidiyaadhaa namni nuti suusii qabnu yaa ummata yaa boo rabbii keessan sodaadhaa ummata kanaaf sagalee ta'a sheekotiin dubbatte humaan jijjiiramne qeessotiin dubbatte humaan jijjiiramne isinis warroonni aartistootiif hin jettan viyuu keessan namni guddisu ijoollee biyya arabaati rakkata rakkoo keessan namni sinjiraan dhaabbatu ijoollee biyya arabaati ummata kana irraan xiqqaattanii nama akka keessanii waan ta'aniif sagalee tahaafi gadhaan isinii gadii miti ummanni kun yoo isinii ol ta'e malee sagalee tahiif aartisteetis aartistoota Oromoodhaa ummata kanaaf sagalee tahaa dirqama namummaatii isinirra jira waan qabnu waliin qabna waan ta'eef sagalee tahaafi dirqamaan nurra jira خاخنا رابع أيون نخين يا ربي جاء أمتا خنا تنادى أبدا أمتا خنا سجلي تها ربي نجام بيه سان اتهاجل شو يا أبلي ينكي يجولي من هذا سعود ربيع خيس جرت ربي فرمان نساء بالله هر كسا بالله دا فرمات إسحاق سني حافظو خاليني ركوا هر كلمة ما خنا جلا يسنا هباسو يا أمتا جولي من هذا سعود ربيع خيس جرتو فون كي ينيجي خيا ركون تسر ركوتي يا أبلي ينكي خاليني ندندا الله تعالى ندندا فرمات إسحاق سني حافظو المنا مرة يجني يا ربي خي يوم تخنا فرمات فيدي يا خالق أخي يوم من نكون ما تكمل بلسني يا ربي بدينا موت مراسة بيو خادو كوكورا إساسي دلغني يا خالق أخي يوم دي خني دو كوكوراتي أرارم هذا ما تخنا أرارم يا ربي خي ناتي وان دبدين كبدو هر كلمة ما جرى من نقولي يا خالق فرماتي سافدي يا قفتاخي ياتي وان دبدين كبدو يا ربي جوليت أنا نجام بيجي سانك تقلش يا ربي سانو ما تكمل لسني ومن نقول قتيب بلتو تركتو تعطوني أجرتا يا ربي خي بدياتي كتاتو دندسوي هر كلمة ما تين كتاتين يا خالق خي فرماتي سافدي يا ربي خي يوم تخنا سرقو أولم بلي يا ربي يا خالق خي فرماتي سافدي أنا دعائي بدو هم بيقو يا أبو أن راني سني قولي هر كسا بلا فرمات إسا إسيني حافظ يا أبلي ينكي هركي خالقا بلادا ربين هركي إسا هركي إلمنا ما خيسا إسينا باسو يا أبلي ينكي أني وانجو تكلم قوسان كل أذانا إشاعتي جتو أذان تجرني ربي يروح أنا قرتي وقتي إسا قولي صلاة إسا قولي فرمات إسا إسيني حافظ
rabbiin furmaata isaa isin haa fidu rabbiin harka namaa keessaa isin haa baasu rabbiin mootummaa zaalima kana jalaa isin haa baasu rabbiin mootummaa Itoophiyaa ka rabbiin isa kagartee dogoggoraan irratti baase kana laa akkuma godhe garaa isin laaffisee nagaan biyya keessanitti isin haa galchisiisu qaaliin waan dadhabeen qabu yaa rabbi ani rabbii qiyyaasa kadhachuu hin beeku hangam beekutu kana ummata kana furmaata ta'e yaa boleen kiyya obsa ani waan bira waan takka waan hin jiru hin qabu atilleen kana laalaa jirtu innilleen kana laalaa jiru dhimmi kun dhimma ilma namaa hundi ilaallatu rabbii keessan sodaadha ummata kana sagalee taha anuma waan jiru qabu waan takka